Wantoota gurguddaa afur dhiirri tokko fedhii sirraa dhabuusaa mul'isan isinitti himaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa sekeendii 30 caalaa ija kee keessa sin ilaalu. Akkas jechuun ija kee keessa si ilaalaa, iddoo biraa ilaalaa, ija kee keessa si ilaalaa, lafa ilaalaa, ija kee keessa si ilaalaa, waaqa keessa ilaalaa, iji isaa sirra hin turu jechuudha. Inni lammaffaa waan hundumaa sitti gaggabaabsa. Yooti bilbilatti bilbiltee dafee gabaabsaa, yooti na geggeessi jettellee dheeressee sin geggeessu, lafuma xiqqoo ishee si geggeessaa, haasaa yoo jalqabdee waama gabaabduu, meesejii yooti itti barreessite gabaabsee si barreessaa, waan hunduma isaa sirraa gaggabaabsaa jechuudha. Akkuma isaa mana barumsaatti give the short answer, deebii gabaabaa kennu waan ati ittiin jette fakkaata. Kanaan adda baasuu ni danda'ama. Inni sadaffaan yeroo wal argitanitti gaafati haasoftu attentionii yookiis fookasii isaa sirra hin godhatu. Wayi iddoo biraa ilaalaa, wayi bilbila fa'aa ilaalaa, wayi sa'aatii fa'aa ilaalaa, haasaa keetti iddoo hin kennu jechuudha. Kanaan adda baasuu ni dandeessu jechuudha. Inni arfaffaanii beellama balleessa. Beellama sin arga jettee yookiis waa tokko walii galtan kaansel godhaa jechuudha. Fedhii sirraa qaba yoo ta'e ofii isaanii nu sardameetiti fedhii kee malee si beellamsiisa. Garuu gaafa fedhii sirraa dhabu beellama isa dur qabdan iyyuu maal gochuu jalqaba? Kaansel gochuu jalqaba jechuudha. Isaa booda immoo dhiifama jedhaa akkasin ta'e kanan ta'e kanaaf wal arguu dadhabne dhiifama siniin jedha. Waan kana arfaniin akka salphaatti ilaala. Amma kana dhaggeeffattanii laayik osoo hin godhin biran darbina foloo gochuudhaan na jajjabeessaa. Amala gurguddaa afur shamarran dhiirota irratti jibbanan isinitti hima. Inni kunis wanta saayikolojiidhaan mirkanaa'edha. Ani barsiisaa saayikolojiiti. Amala gurguddaa arfan kana ilaalaatii irraa of eeggachuun ga'ee keessanidha. Tokkoffaa dhiira hafuura nama kutu hin jaallatan. Kana jechuun maal jechuudha? Kan baay'ee sarduu, kan baay'ee itti deddeebi'u. Fakkeenyaaf bilbila kan amma kan bilbilu deddeebisee kan bilbilu si'a 10 kan bilbilu. Meesejii yookiis ergaa si'a tokko itti argee gaafa isaan callisan ammas deebisee kan itti argu, ammas gaafa callisan ammas deebisee kan itti argu, dhiira isaan hafuura kutu hin jaallatan. Lammaffaa dhiira ofitti amanamummaa olaanaa qabu yookiis over confidence isa jennu jechuudha. Akkuma beekamu shamarran dhiira ofitti amanamummaa qabu ni jaallatu jedhama, sirriidhas. Garuu gaafa akkas jedhamu over confidence yookiis ofitti amanamummaa humnaan ol ta'e garuu nama qabu hin jaallatanii irratti jiru. Fakkeenyaaf qabeenya isaa kanaasa'u, baay'ee qabeenya isaa kanaasa'u yoo ta'e, akkasumallee beekumsa isaa kanaasa'u yoo ta'e, yookiis beekamtummaa isaa kanaasa'u yoo ta'e, warra kana hin jaallatan. Isa kanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Sadaffaan dhiira ofitti amanamummaa gadaanaa qabudha. Inni kun immoo faallaa over confidence jechuudha. Low confidence kan qabu, kan ofitti naman, kan gara gadi haasa'u, ani akkas kan jedhu, ani maatii akkasii keessatti akkas ta'e, ani bakka akkasiitti akkas ta'e, ani maaloo akkasiin akkas ta'e, dhiira jedhu, dhiira ofitti amanamummaa gadaanaa qaban hin jaallatan. Arfaffaanii dhiira naamusa hin qabne hin jaallatan. Fakkeenyaaf utuu isaanii wajjin deemtu namoota kan tuffatu, namoota kan arrabsu, mana nyaataa dhaqee warra ergaman kan arrabsu, kophee qulqulleeffachuu dhaqee warra kophee qulqulleessan kan lolu yoo ta'e, nama karaa irratti kan lolu yoo ta'e, nama kan hin kabajne, naamusa kan hin qabne hin jaallatanii jechuudha. Amaloota gurguddaa arfan kanarraa of eeggadhaa. Amala gurguddaa 3 shamarran dhiirota irratti jaallatan 3 isinitti hima. Kunis akka qorannoon lafa kaa'utti akkasuma saayikolojiin akka jedhutti jechuudha. Ani barsiisaa saayikolojiidha. Follow gochuullee hin dagatinaa. Amalli inni jalqabaa yookiis dhiira isaan jaallatanii dhiira taphatu yookiis kofalchiisu, taphachiisu baay'ee jaallatu. Kunis nature namni uumama isaanii nama isa kofalchiisuuf taphachiisu baay'ee jaallata. Inni lammaffaanii dhiira gorsa hin baay'isne baay'ee jaallatu. Gorsi hin barbaachisu miti. Garuu gorsa kan baay'isnu yoo ta'e, waa'ee makarooraa, waa'ee makaayyoo yeroo hundumaa haasofnu yoo ta'e, nu jibbuu danda'u. Abbaa isaaniitti fakkaachuu dandeenya waan ta'eef gorsa dhiira hin baay'isne ni jaallatu. Sadaffaanii ani isa jedhu dhiisne ati yoo jenne woordii kana yoo fayyadamne baay'ee jaallatu. Fakkeenyaaf ani sin jaalladha jechuurraa ati na jaallatta.
ani baay'een akkas jechuun ati baay'ee akkas miti yoo jenne jechoonni kun baay'ee filatamoodha. Dhiira nu goyomsaa jiru maaliin beeknaa nutti mi kan jedhu komentii irratti baay'ee argeen ture. Kanaaf isa ilaalchisee har'aa dhiirri tokkos goyomsaa jiraachuu isaa mallattoo gurguddaa 4 qofan sanitti kan ittiin hubachuu dandeessanii jechuudha. Inni jalqabaa fi inni olaanaani inni sagaleen isaa jijjiiramuudha. Tokkoffaan sagaleen isaa jijjiiramuudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Sagaleen isaa takka ol ka'a, takka gadi bu'a, takka ispiidiitti godha, takka immoo teellaatti deebisaa jechuudha. Akka na'uu ta'a gidduutti jechuudha. Sagaleen isaa yoo jijjiirama ta'e mallattoon isaa mallattoo sobaa ta'uu danda'a jechuudha. Inni lammaffaanii jechi haasa'uu fi miirri isaa garaagara ta'uudha. Jecha afaaniin inni haasa'u kan biraadha. Miira isaa immoo kan inni argisiisu kan biraadha. Mallattoota irratti argitu kan biraadha. Kan inni haasa'u kan biraadha. Haasaasaa fi miirri isaa yoo wal faallessa ta'e kanaan beekuu ni dandeessu. Inni sadaffaan seenaa dhaabbataa dhabuudha. Seenaa dhaabbataa yaada dhaabbataa yoo irraa dhabdee jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa seenaa tokko sitti hime. Amma immoo deebisee kan biraa yoo sitti hime. Amma immoo kan biraa kanas godheera yoo sin jedhe. Kaleessa nama akkasii wajjin haasa'aa ture yoo sin jedhe. Amma immoo deebisee abaluu wajjinis haasa'aan ture yoo jedhe. Ittaansee abaluu wajjinis immoo haasa'aan jira yoo jedhate. Inni kun mallattoon sun mallattoo si goyomsaa jiraachuusaa mul'isuudha jechuudha. Inni arfaffaanii afaan qaamaadha. Afaan qaamaa jechuun akka saayikolojiin jedhutti aakshiniin nama hundi isaa hiika qaba. Namni waa malee quba namatti hin qabu, waa malee waa tokko hin godhu jechuudha. Fakkeenyaaf utuu si wajjin haasa'aa jiru harka wal keessa qaxxaamursa yoo ta'e, utuu si wajjin haasa'aa jiru ijaan si ilaalu baqata yoo ta'e, mallattoo nuffuu argisiisa yoo ta'e, warri kun warra gurguddaadha jechuudha. Kanaaf yaada kana fakkaatu argachuudhaaf follow godha. Akkasumallee share gochuudhaan, like gochuudhaan viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u gochuu hin dagatinaa. Galatooma. Akkaataa itti jaalala sobaa adda baastan 4 karaa 4 sinitti himaa. Wanti kunis wanta baay'ee bu'uuraa fi barbaachisaadha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Inni kunis dubaraafis dhiiraafis in hojjetaa jechuudha. Inni jalqabaa jaalalli tokko soba ta'uusaa kan ittiin adda baastu ergaa gabaabaa har'a ergitee guyyaa tokko booda torban tokko booda kan si deebisan yoo ta'e jaalalli sun jaalala sobaatii jechuudha. Sababni isaa ati ergaa barreeffamaa sanaa karaa mana poostaa ergite osoo hin taane bilbila keen ergite waan ta'eef in argu namoonni suni jechuudha. Inni lammaffaanii amalli isaanii inni guddaa wanta darbe irraanfadhu, wanta darbe dhiisi, dagan hin kaasin jechuudha. Akkas kan jedhan yoo ta'e jaalalli sun jaalala sobaati jechuudha. Inni sadaffaanii si sossodaachisu, si nannaasisu, si loluudha. Sababni isaa maal jedhu yeroo baay'ee yoo siin taane ta'e dhiisi bakka nama biraa barbaaddadhu. Ana malee namni hin jiru, dubarri nama malee hin jiru, dhiirri nama malee hin jiru, bakka barbaaddadhu jedhu si nannaasisu bakka si sossodaachisu jechuudha. Jaalala keessatti garuu wal naasisuun si dhabuun barbaadu iddoo biraa dhaqe siin hin jedhu jechuudha. Akkas kan siin jedhu yoo ta'e si sossodaachisu yoo ta'e yoo asii achitti haasofte immoo si lola yoo ta'e si dheekkama yoo ta'e jaalalli suni jaalala sobaa ta'uusaa adda baafachuudha. Maal eegdare? Inni arfaffaanii dhiifama hin gaafatan. Balleessanii ka'anii dhiifama hin gaafatan. Situ dhiifama gaafata. Nama itti badetu sitti balleessite yookiin sitti balleessee keessattuu dhiifama gaafata malee isaan dhiifama hin gaafatan jechuudha. Mallattoowwan kun jiraannaan jaalala sana keessaa dafaatii guyyaadha. Har'a kanan isinitti dubbachuu barbaadu si goyomsaa jiraachuu ishee mallattoo ittiin beektuu torban isinitti maatii sirriitti na hordofaa. Tokkoffaa gaafa tuttu harka irra kaatu harka kee ofirraa darbachuu gaafa tittisitu amma tittisite sirraa achi siquudha. Kun mallattoo sobaadha. Inni lammaffaa meesajii kee yookaas turanii deebisuu yookaas bulchanii deebisuudha. Meesajjiin kee turee deebi'a yoo ta'e, meesajjiin kee bulee deebi'a yoo ta'e, jaalalichi jaalala maalitii? Jaalala soba. Inni sadaffaanii waan hundumaa simatu hojjeta. Yaada kan kaasu siidha. Waan hundumaa kan hojjetu, kan bilbilu siidha. Kan nagaa gaafatu siidha. Kan sin jaalladha jedhu siidha. Inni arfaffaanii daqiiqaa muraasa keessatti karoora kee, beellama kee kaansel godhu. Fakkeenyaaf torban tokko dura beellamtee bor jedhanii har'a galgala hin danda'u siin jedhu. Yookiin sa'aatii 10tti wal argina jettanii sa'aatii 9 daqiiqaa 50 irratti karoora keessan kaansel godhu. Kun jaalala sobaadha. Warri sirriittis jaallatan garuu wanta kamiyyuu gararraatti beellama si wajjin qaban inni shanaffaan yaaduma tokko qabattee hin dhuftu. Yaaduma tokko qabatanii dhufan. Ajandaa kan banusi, ajandaa kan cufusi. Haasa'e si dhaggeeffachaa jira. Dubbadhu
Haasaa jirra miti maal haasaan jira miti dubbatture maalati yaada tokko kaasture dubbachaan jira haasai si dhaggeeffachaan jira mallattoo akkasii kan jedhan yoo ta'e mallattoon kun si goyyoomsaa jiraachuu jechuudha.